kabajamtoota hordoftoota keenya guutuu addunyaadhaa irratti warreen nu hordofu jirtan guyyaan irraa Ramadaana soomanaa guyyaa jalqabaati. Guyyaa irraantanaa kanaa wajji wal qabachuudhaan mudannoon addaa tan hin yaadamin bulchiinsa magaalaa Direedawaa keessattii fi naannoo isiitti haalatti mudateetu jira. San keessaafuu magaalaa Direedawaa keessatti roobni toora torbaa fi walakkaa hanga 8 jalqabee ammaan tana kan dhaabbatee jiru. Namoota hedduu keessaafuu warra harka qalleeyyii kan ifuufuu manneen kireeffatee gojjoo keessa galuu hedduu kan miidhee namoota ajjeesellee ni jira. Meeshaalee ittiin fayyadaman hedduu tajaajila godheeti kan jiru. Nutis mee muraasaan galaanni kun miidhaa inni geessee jiruu fi hawaasa keenya irratti rakkoo inni fidee jiru keessaafuu nama Ramadaana soomana afaanii qabu namoota keenya hedduu kan harka qalleeyyii irratti hedduu miidhaa nama suukanneessuudha kan raawwatee jiru. Nutis mee suduudhaan balaan galaanni kun raawwate wal duraa duubaan gaba keessan kan geessinu ta'a jechuudha. Qindeessaa sagantaa Iskandar Aliyyi Daayirekteera Keenyaa Maarkeedhaa fi Sool Istiidiyoo Juun bakka takkaa ta'uudhaan hanga dhuma sagantaatti nu faana turaa isiniin jenna. Ammaan tana kan argamnu magaalaa Direedawaadhaa Caataraa keessatti akkuma daawwachaa jirtanitti amma eega dhaabbateedha. Roobni eega dhaabbateedha kan argaa jirru rakkoolee wanni kun mudatees takka takkaan kan isin garsiisu jechuudha. Haadha manaa asiitis kan haasofsiisnu ta'a jechuudha. Isin nunifatina ammalee nu faana turaa isiniin jenne jechuudha. Mee dura maqaa Feesaloon Dimmuun jedhama. Guyyaa irraantanaa galaanni balaa guddaadha asitti kan geessisaa jiru. Waan kanaa wajjin qabatee mee maal nuun jette? Amma duraas rabichaadhaa miti amma duraas araddaa torbatti beeksisnee jirra. Waan furmaata nu kan uummata akka waan argine ilaarra. Balaan qaqqabsiisanii jira? Balaan akka argitan kanuma. Garuu bishaan taa'u buusaa fiduu danda'a. Araddattis beeksisnee jirra waan nu godhame takka illee hin jiru ilaama. Kanaafuu furmaanni gara mootummaatiin godhamuu qabu maal jettee yaadda? Karaa bishaan kun karaa itti ba'u akka nu godhan barbaada. Karaa bishaan itti ba'u? Tolee kabajamtoota daawwattoota keenya mee amma suduudhaan rakkina galaanni kun fide waliin kan daawwannu ta'a kaameraan jala koo. Maqaa Saaraa Darajeetiin jedhama. Balaan waan nutti hambifne aboo mootummaan haaluu laaltu ilmaan kiyyaa fi gantii hundaa labaanii ala jira. Gidaara gubbaan nu guuran. Gidaara gubbaan galaanni nu hambifne mootummaan dhimma keenya akka nu laaltu hatattamatti. Ni nafna kun ilmaan kiyyaa hojii alaan jiranis. Soomana dachii soomanaatiin ala jirra mootummaan haa nu laaltu akka nu laaltuun fadha rakkoo teenyaa fi rakkoo gandaa ta'e cufaatu. Furmaata akka nu gootu hatattamaan. Galatoomaa isinillee. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma ammaan tana argaa jirtanitti meeshaaleen manaa hedduun tajaajila ala ta'aniiti jiranii. Meeshaa namoonni waan qabne saantiima walirra kaayatee quqqusatee bitatee hundinuu akkuma harkuu namanuudha argaa jirtan kanatti tajaajila ala ta'ee jira. Mana tokko qofaa miti. Mana tokko 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mana 15 oli mooraa tana keessa qofa jechuudha. Kan biraaf adiisii uummanni yaa'imu heddumina nama mudatee jechuudha. Gamanumaan wal qabatee lubbuun namootaa illee bifa ittiin dabarteetu jira. Namoonni hedduunis akkam jee akkaan waan hin beeku meeqota na jala deemaati hordofaadhaan isiniin jaa kanumaan wajji wal qabatee namoonni biyyaalaa jirtan keessaafuu namoota harka qalleeyyii hedduudhaa jira. Kan gargaarsa hedduu barbaadu kanumaan wajji wal qabatee uummata kana qunnamuudhaan cinaa dhaabbachuudha qabdan keessaafuu mootummaan waan kanaaf sirreeffama addaa godhuudhaan yoo galaanni kun karaa ittiin ba'uu qabaate hawaasni keenya hedduu akkanatti rakkatu jechuudha. Kanaafuu dhiibbaa irratti godhuudhaan mootummaan waan kana akka sirreessee lubbuu lammiidhaa baraaru. Silaamma gochi ammaan tana raawwate kun yookaan roobni guyyaa roobee kun halkan sira roobee maaltu mudataa waan jaamu namuu itti dhaga'amuu qabudha. Furmaanni hatattamaa ammatti gara mootummaatiin godhamuudha qaba jechuudhaan dhaamsa keenya gamanumaan dabarsuudha barbaanna. Hanga takka muraasaan keessin daawwachiisu ta'a ammallee nu faana turaa isin jenna. Caatara gaafa dhume nuti mooraa kana dhalanne caataraatiif namuu bakka kananii bishaan bakka dhabeeti nutti seene nu seene nu hambisne arraa wajjii goofuri ilaa bakka kana kaseene ilaa bishaan kana seene morma keenya ilaa seene tura nu hannaniin guyyaa halkan silaatee kam taana ilaas nu seensise meelu malaali bakka seenee fi asiddu sagaraa kana araatteen nyaanu yee hullu caatara simata ነው
ጫተራ ቦታ ብሎ ተሰጣቸው ወሃየት ቦታ ይዝለን ተዛበኛ ገባ እኛ ሞትና ያቺ ትንሽልሽ እዚህ ድረስ ወሃቆባት ንግግር አልችልም እኛ ይሄ ጫተራ ታለ መንግስቲም አልጎዱ ቀበተም ጫተራ ከነኑ ራኻሱ ጫተራ ከነኑ ራኻሱ ማለበላን እንጂ አራብ ጀራንት ተብ ኸራ ዱራ ጫተራ ኸሙ አከዱረት በከጎዱፍ ሀጉሰ ነፍሴን ተኛ ባና ማለጅሩን ቀብሉ ሀከም እተዳለን መነኸና ተካን አገሬ እተንዱሉቤ እተዳለን በቃውማ ፍርማኒ ተቀነማ መቃን ያ አብዱ ሰመድ ጀማል ጃማ እና ሮባ አረኑ ሮቤ ኸሳ ሮባ ሚዳ ጉዳኑ ቀቡኑ ሮቤ ሮባ ጉዳኑ ሮቤ ሮብኒን ገንደራኑ ኦልሴኔ ሮብኒ ጉዳን እና ውላ ኸራቲ ባኑ ለደምኔ ነሙ ጉዳውን ደፉኔ ጣራ ከነ ጉባ ኦልባስኔ የቹ ቢከደምኔ በውደ ደምኔ እና መንግስቲን ረኮ ጅርቱ አከኑራ ደፌ ዲመኸኝ አከነራ ንፍቾች በርባን ኻና akka gargaarsanu godhu feena wanta ka waan nuuf injiru uno akka gartan waa hundinu ra dhume jira alhamdulillah an qawya namni nuuf jira uno kan man jaayecho abshir baka mootummaanis gaman kanaan akka xiyyeeffannaa itti kanuni goona isinis jajjabaadha furmaanni hatattamaa dhufa jeeti kan yaadu namoota deeggarsa godhuu barbaadanis gamanumaan akka isin qunnamanni goona mootummaanis saffisaan waan tarkaan fekkatti fudhatu fi furmaata ketti kan abdii qabnaa jechuudha ummaa dhaamsaa siyafe dhaamsaan naahame laali mooraan kuni bakki kun bal'aa ture muhyaddiin manaan jaarajee sagaraas fudhatee mooraas fudhateeti waliin bakka sagaraa baasan dhaban sagaraa karaa iddutti baasan bishaan sagaraa sanii fi خنا ولين تاني ترى خراب تاني بكا سجرات تياس نوسين قبنو تريكا خناف جتشا مكينا نيس نونسينو بكا ميك عن قدامنا يا ربي قبنا ስምን በመጀመሪያ ስሜ ፏዳ አዩብ ነው የምባለው የዚህ ሰፈር ነዋሪ ነኝ እና በዚህ ሰፈር ውስጥ ብዙን ጊዜ በዝናብ ምክንያት በጣም ብዙን ጊዜ ጉዳት እየደረሰብን ነው ያለው በተደጋጋሚ ሪፖርት አድርገናል መንግስት አሳወቅን በቸልተኝነት ይሄ ነገር ችግርና ለሞት እንደሚያደርሰን ነገር እያሰቡ ስለሆኑ ይሄ ነገር ትኩረት ሊሰጥበት የሚገባ ጉዳይ ነው በመጀመሪያ ይሄ ነገር ሳይታሰብ ዝናቡ አማክሮን ወይ ደግሞ ማለት ነው እንደዚህ አይነት ጎርፍ ይዞ ይመጣል ብሎ አይደለም እንደሚያማክረና የሚመጣው ብዙ ትላልቅ ሰዎች ነው ያሉት መሄድ መራመድ የማይችሉ አዛውንቶች ነው ያሉት እና በጣም ችግር ደርሶብናል ባጭሩ ማለት ነው በመንግስት በኩል መደረግ ያለበት አስቸኳይ እንዲደረግልን የምንፈልገው ሶስት ነገር ነው አንድ የጫተራን ጉዳይን መፍትሄ እንዲደረግና ትልቅ ዲሽ እንዲሰራልን በጀርባ በኩል የሚመጣብንን ጎርፍ ማለት ነው በግንብ መልክ እንዲሰራልን እና እሱን ጉዳይ ማለት ነው መንግስት ትኩረት እንዲሰጠን ነው የምንፈልገው ሌላው ደግሞ ይሄ ነገር በአስቸኳይ እንዲታይ ነው የምንፈልገው አመሰግናለሁ
Direwood.